amma fiiltariin akkami beektu ila ammanna akkas godhan yoo as keessa laboobaa ijaa kana ofitti godhatan nyaara kana laboobaa ijaa hin mul'atu. Amma fiiltara osoo hin ta'ini wanni dhuma iskiriinii laayitii fi ismuusii dhaqa. Muuziqii akka nama dhiitaa hin dhukkubaa. Aizosh galate. Aizosh. Ya. Hila. Enna onno tatul. Oke. Jadi sirra bada. Ada bi second punishment. Guys, Second punishment. I will tell you by English. First. Bilog korata. Okay, tak. Family Dabili guys. Dabili the family. Madabi murti na dapat. Guys, nanggatina, nakakaba. Guys. Gana ba nama Dabili? Family bakka nagalafat. Dabili gana ba nama? Habib. Nagalafat guys. Yalla. Kokiya, Kokiya. Ada bisa kan? Indra kuam. Live goli fayyadama. Family Live goli fayyadama. Live goli fayyadama. Gatina. Ya. Ababona kopesa ila amma dubbin sadin ba isa family sadin ba isa koi ababona koi abdi ababona kopesa Lukti kiyan afni. Wah, sultan. Koi hunda. Ababala. Ababona. Okay, thank you. Nami bra. Yes. Ababona. Amma babula Habibti hindi ko pleasure ila. Oma fede katay. Guys. Let's go. Family babula. Thank you Oma. Lugar abdi mati ko dabar Triple guys. Triple family. Fayyadama. Family triple da. Triple family. Triple da guys. Adi imba ya ta want this order with them guys. Dabili. Kumni tokko sadita guys. My family sadita. Achi jala jirani bar. Family kumni tokko. Wayne. Guys, family. Sadin ba isa banna ba kuma tokko kenna. Family. Family ara. Guys, ada film betul sih. My family. Foto kok kenan cuma sedikit ada rarab tu. Foto kulla koin umin guys. Foto kulla kain umin. Kuno tu lah kain umin. Juga dapat tebak. Ay. Kau. Ada video. Ini pernah yang kita cuma pernah. Yang kita cuma pernah. Nakatai. Hati ya. Atis nanti terus natin ketim hanggat tamu medagi kagak matu natin. Aku ni jadi suci deh sekarang walik dem nama lagi. Moni. Zan walik dem. Yalla. Walik dem mas. Suta ini, kan suta ini buat ada biko. Thank you Ebi. Wah ini lupa kia. Bor am baki akibat kau jadi aku yang biru ganam. Aku salpara kan amma kaatu ngodi shin ejo lintan di barwan ngodi qabla ton kay amma tan abadu de ma ma berti wa ma qorata wal qata ko kana da bin mali wa brada man ma berti ya wasin ka kabu imat do da bike Ini kan kedon setan bro nama wate. Mara ko ka imat do Terus si nama wate nakate si katame kay si kata hara hacha. Aha so tetemo Tap kopi kia berasa rumah kadara. Kopi ini kisheri Iran abatina. Haye, ada bintok kofani.
Guys, dubbiin. Bakka waliin balleessina bakka adabbii walii adabbii. Mustahil. Mustahil an adabu malee adabbiin balleessu san hin jaalladhu. Qaxxaa'u jaalladha. Qaxxaa'uu jaalattaa? Ish. Guys, kau. Hin jiru lafa duwwaadha hin jiru jedhu. Tole. Lafti duwwaadha. Sodaadhuun. Adabbiin tokkoffaan. Inni duraa qorataadhaan inni kun immoo amma immoo kabiraadha. Sadiin baay'isaa. Faamilii abaaboo naa qopheessaa kunis hirnaa godhaa. Adabbiin sadaffaanii faamilii dabbii jedha sadiin baay'isaa abaaboo naa qopheessaa. Qoy abaaboo kunaa guutus zanaa inni wala dabna maal abbaasaa. Abaaboon lama gaayis ka gaafate abaaboon lama. Abaaboon lama. Supraa. Inni lammataa shunkurtii shan nyaatu. Gaayis abaaboo lama kunaa guutaa abaaboo lama gaayis. Namni biraa faamilii namni biraa gaayis. Hara faamilii namni biraa. Nagaraa fatte irra. Faamilii namni biraa. Jadi hin jiru wallaa oduu asir fooqii kanarraa darbetti asir darba malee isa waa'ee isaa hin jiru. Abaaboo tokko gaayis namni biraa. Faamilii ereemismaa. Darba malee hin jiru. Triple guys. Qorataan narratti hafuudhuutti adabbii tokkoffaadha. Adabbii lammaffaa shunkurtii gadana naatti fiteessanidha. Adabbiin sadaffaan ammoo Thank you, Amy. afaanii Triple guys. guys nagalaafatte faamilii adabbiin sadaffaan. Guys, sadiin baay'ee. Adabbiin sadaffaan immoo uffata ji'a walirratti uffatte. Uffata ja'a walirra uffata. Bayi. Eeshi kan keeman. Adabbii tokkoffaa. Yeroo 100 bidigii amma bu'ee kana bu'u. Eeshi. Yeroo 100. 100 ምንድን ነው አንቺ ምን ያኔ 50 እኮ ነው ሸንተማ ማለት ነው። Shantama abar. እሺ Shantama kisiidama. እሺ ከብራ Lammaffaa ammoo እንቁላል qabdaa? እንጀው እንኳን Biqiltuu mataa gad deebisee profaayilii irra kaawwata. እሺ adabbiin sadaffaa Adabbii sadaffaa. Akkana gura qabattee ol kaatee jechuudha. Biiftuun giifti duree qorataatii dhagaa Oromoo. Biiftuun giifti duree qorataatii dhagaa Oromoo yeroo 25. isan jedha. Ol ka'ii jedha akkana gura qabadhu achi siqii lallabi. Adabbii anas dura si adaba kan koo godhadhuuti achii booda natti adabama. Laal kun salphaadha bara. Ati kan qorataa hin taatu hin jenneen nuti. Anneen gadda waan ta'eef deemaan amala kee sirreessiidha bakka. Keessumaa yaa kan uffata uffattee akkana deemtu sarpiraayiziin gootan anatu shi'isu. Reef fide boombii fide dhugaa waaqa. Isaan kana boodatti kaawwadhanaa kaa. Faamilii taayimii kana irratti wantu nama hojjetu. Uffata meeqa uffata? Ija fide dhute guys. Har'a kun taarikiidha dhugaa waaqayyo. Reef shiitii walirratti fide dhute jedhe. Aboo basuma am ara faamilii sheer koppii linkii godha bakka
Share koppiliin godha nama maal qaba qorataan biqiltuu isaati kan iddoo kana harganii dhufe. Boonasii Tokko kana jedhe. adiin baay'isa boonasii. Lakka guys. Uffata gaayis boonasii kana irratti filiis. Boonasii kana share godha please share godha. Garu. Baay'ee walirraan. Tokko adiin baay'isa trippiliidha gaayis. Guys. Tokko. First gift triple. Adiin baay'isa. Tokko lama inni kun lammata. Gaayis Tokko adiin baay'ee laqamaa bar kan qofa uffadha amma. Jadi, family trippiliidha kun kuma tokko kennanii sadii ta'a. Guys. Uffata sadii walirratti uffataa jirti gaayis. Sadii jedhe. Tokko dura jalaa qaba sadii jedhe. Isheen namni deemti. Eenyu naa cabsee naa dachee afama booda. Family ababona qopheessaa turis qophiin ishee naa godha. Sadiin baay'isa kun. Isheen arfaffaadha. Yaa arfaffaadha. Family ishee naa godha. Family. Share naa godha please guys. Family share qophiin naa godha. Baadiyyiinoo. Ababola mana. Afur jedhe. Isa kanaan afur. Kan jedhe. Abaaboo lama gaayis. Abaaboo lama guutaa dafaati. Shiitii shan walirratti uffatteetti. Abaaboo shan. Gaayis abaaboo lama gaayis. Ja'affaadha amma kan Guys. Ababa. Guys ababa. Guutaa. Namni lama garagara. Alhamdulillah abaaboo guutaa abaaboo lama na bira. Na bira abaaboo lama. Abaaboo lama. Kuroo fiitii jaa. Guys, abaaboo tokko tafe namni bira taa'e. Beesmaan beeruma guddoo Maji deedhee ofirraa baasaa noo abarra. Haayite ani immoo nana dabama guys. Family amma immoo nata dabaman. Sirippiliidha guys. Kuma tokko kenninaan kuma sadii Fiitii ta'a. jaa buluu biraa qaba guys wallaahi laas. Kuma tokko kenninaan kuma sadii ta'a. Please guys namoota ta'a. Sirippiliidha. Sadiin baay'isa guys. Guys triple. Sadiin baay'isa. Fireen qabu sadiin baay'isa family. Yaa Rabbi. Guys triple fiitii jaa uffadhee akka bakotee. Itti jaaffachiisa isheen immoo muka ishee na dabama. Guys triple. Guys family triple fayyadamaa. Sadiin baay'isaan. Namni keessaa qabdu namoota. Guys. Family sadiin baay'isa guys. Sadiin baay'isa. Bismillah. Duree qorataa tiidha malee miitii miti tiidha. Guys, Money. Wallaahi biiftuun giifti duree qorataa. Sirriitti hin jenne isattaan naa dabda bakka. Maal jechuudha ati? Maanaan taphattaa ta'e? Takka shunkurtiin na nyaachifti takka gurra qabsiistee ni hiisisti. Maal warra bal'aa beeju. No qaxxaamnaan seeraan hin qaxxaam. Waaqa dabameera maal jechuudha? Miti jettee bar ani miti jedhi yoomsin je'ennaan miti jedhe. Chii jettee bar. Oromoo biiftuun giifti duree qorataati jedhe si'a 25 si'a 30 nu jedhe isa shantirtii sana miti jedhe malee. Oromoo biiftuu giifti duree qorataa miti jette gurra kiyaan kan nagaa ta'u. Namni reefu. Koominti nama tokko namni kasi adabaa jiru. Agan 30 guutuu hiyyuu maaf nan dhaabsenne sirrii adabamaan jirtu jettee nan dhaabsistutti ergan fixee ani adabbii fixee dhufee taa'ee uffata jijjiirrachuu achi deemtetti mee akkanan jedheen jedha haadha geessu jedheetu mani ijoollee akkanan jedhe jennaan maal jetti beektu Wallaahi yoo magartee waa'ee nagaa. Silkiin bar duuban na deebise malee Barbaachisaa taanaan dhage nuutorkii miti bar silkiin duuban na deebise malee dhagama. namas siin jedha haraa namni walitti nu naqu. Namni yoo achi haasa'u yoo duuba na dhaga'e silkii hogguu duuba deebite yoo namni si bilbile ana bilbila duuban na deebise malee nuutorkii miti qorataan miti jettee bar.
Asma. Guys, abaaboo lama guutaa. Mee guutaatee adabsiisaatii na adabbii bira. Ani hin dandeenye. Biyyaa oleetani 25 qulqulluu ishii giiftii duree qorataatiin jedhe. 5 ishiin itti eebbise mitiin jedhe. Abaaboo lama keessa buusaa guys. Abaaboo lama guys. Kan tokko ammallee qabda sabni tokko Family abaaboo. Abaaboo lama guutaa. Maaliif? Guys, abaaboo lama. Okay. Guys, amma please. Sadiin baay'isaa akkuma tokko naa kennaa kuma sadii na galchaa. Sadiin baay'isaa. Kuma sadii. Maammee koo qoy maammee maaluuf iddoo kanatti amma sitti bannaa ta'a. Amma guys, kuma tokko kennaan kuma sadii ta'a. Okay, please. Family, triple. Sadiin baay'isa guys. Hara maalan godha kunyaana waan taateen dhufu maatiin ishee. Sadiin baay'isa guys. Kunutu gamaa meequu galatoom. Kunutu lakkaa. family triple. Triple guys. Sana fayyadamaa. Sadiin baay'isa family. Family. Triple guys. Inni kunutu lakkoofte fixee. Kuni dhumna waliin. Kan tokko sirraa qabaabaa. Tokko hafeera mooni. Sadiin ka baay'isu. Mooni. Tokko qababar. Kunyee sargaan jira. Eeshi. Tokko qaba qixaati sirraa. Tokkoffaa. Nagamu? Sargaan jira himadhu. No, kuma oli malee hin ta'u gaa'isi kan duraatitu kumaaf wayii qaba bira. Tokkoffaa yeroo 30 daawon biqiltuu daawon biqiltuu harka ol qabdee achi sittee yeroo 30. Eeshi lammaffaa noo. Lammaffaa qoy Guys. shunkurtii jaanyaa shunkurtii jaanyaa Bishaan hin deebiin kuusadee tokko guutuu ciisaa. Kaleessa. Hin fidattakaanii mina gabbaan. Hin dabaltee miti Ati dura naqaxaanii dhagaye. Rabbi siin jedha rabbi waan dacha waan naadadhu kanatti yaada naadadhu. Okay. Ani si moodhee jennaan beeki guys taayimii kanarratti. Hiriis taayimii kanarratti. Ani qaqqabaas yommuu namoonni ni qaqqabaman. Tokkoffaa. Hayyee. Tokkoffaa biqiltuu daawun biqiltuu daawun. Siya soddoma biqiltuu daawun jedhe. Yeroo 30 achi siitee. Lama amma immoo bilbila ofirraa hidhee deebi'eera sirri si dhageeffadha akka duratti na shawwadduuf hin yaalin. Lammaffaa immoo suuraa kiyyaa fi qorata bakka tokko profaayilirra kaawwattaa. Guyyaa 5. Suuraa kiyyaa fi qoratas profaayilirra kaawwatta. Sadaffaa no family. Thank you. Maaloo sadiin baay'isa kuma lama nagalchaa. Kuma lama nagalchaa guys. Jedhi dubbata guys. Kuma lama. Jedhi akka sadaffaa yaadadhee siin jedha. Amma wal qixxaanna. Waan na adabdu kuma lama. Adi. Abaaboon inni na qopheessa. Jedhi. Maammi jedhatu wamiin jetti. Family member isa. Abaaboon na qopheessa faami. Abaaboon na qopheessa family. Adabbiin sadaffaan. Adabbiin sadaffaa. Itti yaada.
Guys, trippili abaaboo abbaa kudhanii tokko naa kenna. Naa qopheessa abaaboo abbaa kudhanii tokko. Ababa kudhan namni garagara ababa kudhan. Bili qoy. Easy qoy. Abaaboo kudhan gaafate abbaa kudhanii tokko minaan hin guuta faamili. Abbaa kudhanii tokko. Namni garagara ababa kudhan. Abaaboo abbaa kudhanii. Yeroo shantam Dr. Biftu Queen Dr. Biftu Queen jette yeroo shantam. Eshi guys. Sadiin baay'isaa ma faamili. Amma walitti dhufne abshir. Fiifiidho nama galatoomii qaalii jecha. Guys sadiin baay'isaa kuma lama nagalcha. Dhibba tokko kennaan hin cufa. Onnee tokko darbannaan hin cufa guys. Kuma laman gallaan. Faamili onnee tokko darbannaan hin cufa. Onnee waliin kuffiyyaa takka olaanaas kuma lama gallaan. Thank you so much. Akkas. Akkamitti akka. Dokter Biftuken Kudashan. Dokter Biftuken, Dokter Abibti no. Laakachaa hin jiru. No. Diddama gaheera guys. Dokter Biftuken No. Dr. Biftu dhatta waan biraa dhatta maaltu beeka? Kudhan jettee dhamu. Dr. Biftu Queen. Ila kana jettalee. Dr. Biftu Queen. Dr. Akkanatti illee miti tokkoffaa achi siqee jettallee. Teessee miti kan jedhe. Diddama jedhee soddoma Akkana kayti? No. Kudhan lallaakaa jira bar. Dr. Biftu Queen jetta achi siqee teesse bakka teesse sanii bakka amma jirtu sanii ol kaatee. Dr. Biftu Queen jetta yeroo meeqa siyaaf afurtamtu siyaaf. Family. Yoom ni dam. Tuuta jedhee. Suuta jedhee. Suuta jedhee. Rakkoon qabu. Dr. Biftu Queen. No. Akkana ta'aatii miti kabaja naa kennaa. Kabaja kiingummaa kooni laayibilla. Dr. Biftu. Dr. Biftu Queen. Soddomii shan. Dr. Biftu Queen. 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 Afurtamii shan. Dr. Biftu Queen. Dr. Biftu Queen. Dr. Biftu Queen. Dr. Biftu Queen. Faroodaan hasaanaa jettaa kabajaan naan jettu. Amma dabbii kee fudhata. Harki dabaree wal dhiqaa. Akka kiisii kaatee zannattee doktora akkasii kuyin jettaa. Raawusii amma dhugaa rabbi. Dabareedhuma nootaan amma mara koon hin jiru dhugaa. Qoy. Himmaan buuse wallaahi billaa. Faamilii koo. Sheer godhadha. Rakkoon itti jiru biqiltuuf qorataan otoo dhufanii arganii bareedaa ture. Qorataaf biqiltuu miti osoo abbaan kiyya diimaan dhufe awwa. Waan itti jedhe isa ilmatti cita lubbuun kun. Situ morkatee bar morkachuun turreeti. Abshir. Ishee amma qixaatii kee ga'eera. Adabbiin tokkoffaa qaaraa 10 nyaatta.
Okay. Adabbiin lammaffaan achi siqee akka nama tiraasii baay'ee dhaabbadhe tiraasii fuutee mataarra keewwattee si'a 100 mooniyyee kuween jette. Lama. Adabbiin sadaffaan gaa'is sadiin baay'isa kun adaraa akka nan ganne. Adabbiin inni sadaffaan ammoo Guys, tap godhame tap inuu moonaa barne. walaloo qorataa fi biqiltuu lama nu affeerta bantee kan isaan waliin walaleessan. Faamilii sadiin baay'isaan. Piliis sadiin baay'isa gaa'is waa keessa buusaa darbadhaatti. Faamilii Qaaraa nyaadha. Qaaraa 10 nyaadha. Beesma. Maanni qaaraa kanan jaallattii gaa'is. Ani waan jaalattu si adabaraa waa qaaraa kana. Akkuma tokko sima tokkoon bira aksepti gooti qaaraa 5 haa ta'u 3 haa ta'u 10 haa ta'u. Ol qabdeeti lakkanatti nyaattaga. Boonasii dhufee rabaa boonaa qopheessaa piliis gaa'is. Faamilii koo sadumaan baay'isaarra sadi dhabeet kam tola sadi baay'isaan gaa'is. Sadiin baay'isa abaaboo lama gaafate ammallee. Abaaboo lama gaafate gaa'is qoqqoo abaaboo lama gaa'is. Abaaboo lama faamilii abaaboo lama. Thank you so much naaf jiraadha. Faamilii narraa nafiinaa sadiin baay'isaa la nan dhiibtorra. Biqiltuu fi qorataa irratti du'aan jira. Biqiltuun qorataa irratti du'aan jira gaa'is. Naga laafatti sadiin baay'isa faamilii. Kuma tokko buunaan kuma ta'a bakka 500 buunaan kuma 500 ta'a. Faamilii namni keessaa qabdan ta'a oolii koonaaf telefoon qaalii. Dhiboo kuusaa gaa'is piliis. Achii ilaalee ilaalani. Faamilii namni keessaa qabdan nangatiina faamilii sadiin ka baay'isu kun. Sadiin gachaa baay'isa waan ta'eef. Gachaa baay'isa. Waan du'aa dhuftu qaada qaaraa fidachuu dhatte qaaraa 10 nyaadhette basmaa. Kurnanuu of ol qabdee nutti agarsiisu qabda piliis gaa'is. Gaa'is sadiin baay'isa kun. Sadiin baay'isa faamilii. Nurraa nafiinaa. Ila beekaa adabamuu dhiistee baata taanaan har'a biqiltee biiftu. Guys, eessa jirtu? Maaltu qabe? Biraa miliquu? Jalaa miliquu qaaraa 10 nyaachuudha guys. Miliquu? Ilaalame. Miliquu? Baate ufumaayyuu. Otoo an akkan hin tuqin baate waa isin garra. Qaaraa 10 inshaallah ila. Isiilleen faarsu. Isheen si faarsu walaloon sunillee hin banamu. Hin banamu. Hindu emi walaloon sun banamnaan hindu emi. Ati lutti duratti akka badana dhufaa jira wallahi. Kan hundamoo. Wallahi kan hunda. شوف شوف بدي ديبستي رقت Think ya meeqa ture guys. Qabxiin meeqa tureetu meeqa irratti miliqxee baate. Ani ofii keetii baate bar. No. Odosiyaa. Hin dodatte. Guys meeqa ture qabxiin koo na barreessaa. Hin moote moo? Eegaa. Faamilii durseen ture neetworkiin naqabe meeqan ture. Shuf. Okay. Eshi. Jedha jalqabsiisii tapha. 400 jedhaara. Yaa hayi akkas taanaan gaarii. Hawaasi moo'insee guys boonasii kana.
Inti godha ada kuma sadi ika sadi man ta'u laman baay'is. Guys, Meeqa? Qaaraan meeqa? Meeqa kudhanii? Qaaraa meeqa fiddee dhufte beektaa? Qaaraa saddeet moo? Ishee. tak, Otoo argi. tadi, afur, shan. Evan boleh kabel tak, lam, sadi, afur, shan, ja, tor, sade, sagal, kudan. Ishee. Jalqabii. Guys dabiliidhaan wannoo jalqabaa kana. Double, first gift, guys. Qabaa kana gaa. Bismillahirrahmanirrahim. Bakka takka sanuu afaan kaachaa. Jedhi. Duwwaa nyaattu. Faamilii. Jedhi kaa nyaadhu. Na nyaadhattee fidde miti. Dabiliin haa eeggadhaa guys. Biddeenin dhumeera. Jedhi. Yaa Rabbi kiyya abaaboo naa qopheessaa faamilii. Ajaa'ibaan bara. Jadi ada babe kada kada bino pura tu kashti. Abaaboo abaaboo. Guys abaaboo sagar ko haan sobbi. Jadi nyaadhu kashti qaami. Abaaboo lama naa qopheessaa faamilii. Apa lama guys, namni gara-gara kok apa mana guutanii afaan. Aga dabiliin dhumatutti qammasoo. Guys, Lama. Namni bira. Faamilii Wala namni bira loon abaaboo tokko. Kota fe guys. yes, Oromo, thank you. Ansi, making galatoma. Abaaboo tokko guutaa. Kana jala na baasa guys. Turkiin akka aazaa na godhaa rabannaa ta'a. Dabil guys, Faamilii abaaboo tokko guutaa. Abaaboo tokko. guys, dabil. Dabil kana fayyadama. My family Abaaboo dabil. tokko guutaa. Dabil guys. Wayne dabil kana otoo fayyadamtanii maal qaba? Dhibbi shan ukkoo kum tokko taabar. Akka rabbiitiin. Guys. RC making, thank you. Guys, dabilii kanarratti filis osoo hin dhummiin. Wayyoo haadha koo galatoom. Thank you so much. Thank you. Museen kanaaf galatooma. Bifa. Bifu Lama nyaadhee na gube. Ganaayyuu afaan hin keewwanne guys. Maaliif mudii qabachuun? Afaan hin keewwanne miti guys hin keewwanne. Asiistaa godhuyyuu inuma natti himanii beeri. Si qabu barkoodhi. Maatiin koo taa'anii si ilaalaa jiranii barnoonni. Si buyyee. Daddafii adabamee qaaraa fuudhan fudhattee itti hafa. Afaan hin keewwanne yaa tokko sobuun gaarii miti siin jedhaadhaan. Gaafi kam? Harka keessa maa qabattaa jirti? Qaccee irra iciraaraa bar. Beekaa nyaadhamu. Wayne hadha biddeen hin jiru ko na guba'uur. Maaltu an dirqama waan filadhu siin jedhe waan jedhe sanaadha. Walaloo lama banuu si'a dhibba tokko tiraasii mataatti baattee achi siqxee moonii kuyin jechuu Adabbii tokko jijjiir. maafan jijjiira yoo siiteen fudhattaan maatinaa jijjiira. Okay, afraffaan attiin. Arfaffaan immoo suuraa biqiltuu piroofaayilii godhudha guyyaa shanii. Suuraa biqiltuu piroofaayilii godha guyyaa shan booda. Sababni isaa kaga guyyaa shanii qixaatii jiraachuudha. Beellama miti bakka taphachaa yeroo ammoo irraa kaastee hojiirra waan hojjetudha bara. Achi akkam godhaa? Akkamitti kan qofan qaba bara?
Isa gambe kwani. Hayyee suuraa ishee profaayilii irra kaawwadha. Ammu warra kaasiti guyyaa shan. Yoo Harraachees asirraa illee beellamni meentaatu ammuma malee. akkamitti irraa asirratti amma akkamitti? Siin eegamaa rakkoon hin jiru. Biizii ta'a malee moo waan ta'u tokko hin qabu. Baakgiraawundii kee wadhu. Baakgiraawundii kee. Profaayilii ma kaawwadha. Guys. Sobaa rakkoon kaa'adhu maraadhee karaa keetii irra jira muudiitti qabataa jira. Callisaatiin faamiliin kiyya. Akkoo fi eenyutti mudii qabata? Indaa'uun taphicha jijjiireeraan eenyutti mudii qabattaan? Anatti kanatti mudii qabattu. Naa adabame hin jijjiiru affaffaan hin jiru sadan sana keessaa tokko filadhu adabame. Guys lamaan baay'isaa. Eenyutu jedhe? Istaa bu'aan na godhe seetee. Hayi. Neetwoorkiin si qabe. Dhageessi eenyu ittiin? Baasuudhaan. Baasu? Neetwoorkii si qabeera. Hattuun qabamtee achi itti immoo akkamitti dhaga'een? Jammar faamiliin kiyyatu dhagaa malee isin dhaguubarra. Profaayilii hin du'ee sagal gubadha malee profaayilii hin kaawwadhu. Karraacheellee adabbii isaa guyyaa geessisee karraaches iddoo guyyaa baay'eef je'een anammoo guyyuma shaniif hin kaadhee irraa buusa. Guyyaa lama rakkaadha karraachuullee lama caala irra hin kaawwadhu. Irra hin kaawwadhu. Masaanutii profaayilii kaadhaa iyyuu du'ee badeeme. Qaaraan kunillee qaaraa kudhanii biddeen osoo jiraate rakkoon qabu biddeen ani nyaadha durumaa biddeen qaaraa gogaa biddeen gogaan qaaraa sirriitti nyaadha. Irruma jirti inshaallah akka baatu jirtu jedhadha. Garaa keenya gogu dhuftee hadhamuun illee yaa rabbiiti. Deebistee ergite.